jeesanii suura wajjin ka'uun adaabatu Oromoo gubanii lola'uun adaabatu Oromoon jaalala malee dhibban beeku ijoollee waaqoo shabbaarina faannoon ajjeesaadha du'aa jira bukaa jira Haleellaan duroonii Garri caalu arra hiriirarra turan nama kenna gubanii footoo waliin ka'u nama kenna mataa irraa muranii teenee irratti shallaluun kaleessa harkaa fi harman muran arrammoo mataa nurraa muran dhiigni uummata Wallaggaa dhiiga kenna dhaadannoodhaan garagaraa mee kana wal duraa duubaan isiniif hin maxxansa akkasuma yaada akka furmaataatti Joohar dhiheesse garuu yaadni Joohar kun qeeqallee kaaseetti jira qeeqa maaliif kaasee kan jedhus haga tokko kaa isiniif hin qooda maal fakkaatame oolmayni har'aa gochaa suukanneessaa akka addunyaatitti illee jechuudha tahamee hin beekne mataa namaa muranii irratti kolfuu irratti shallaluu kana qofaa miti mukaarratti fandisanii jalatti footoo ka'uu nama gubanii nama ibiddaan gubaa waliin footoo ka'uu wanti kun haga tokko Oromoo duraan baandiraa gandaa dhaabbateetiin gargar faca'ee ture haga tokko tokkoomsee tura Oromoon bahaadhee akaabaa kibbaa tokkummaadhaan tokkummaa isaa akka dursaniin dheekkameeti jira ani Abduudha Abduu Moobaayil Abdiraayi bagarra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira warra jalqabaa dhuftan yoo jiraattan Abduu Moobaayil Abdi subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalamaa nuti illee isin simanna hiriira Oromiyaa iddoodhaan garagaraa keessatti godhame kanamee isin dhageessisaa gaggabaabsee jechuudha daqiiqa takka illee waan hin guunne kaa gaggabaabsee viidiyoon hedduudha gaggabaabsee keessaa isin agarsiisa Oromoon amman tana humna isaa akka dursan agarsiiseeti jira guyyaa lameen kana jechuudha kuni waan xiqqoo waan abdii namatti horuudha miileenaan buqqaamee amman tana Ugaaddisa jala jiramu kanallee haga ammaatitti qabatamaan goobandamii baname arguu baannuyyuu uummata keenya kan buqqa'e kanaaf gargaarsa guuruu qabna diyaaspooraan hiriira bahuu qabna kan jedhu dhaamsi garagaraadhaa dabraa jira jechuudha keessattuu gara gargaarsaa irratti qabatamaan haga ammaatitti hojii seenamuu baatuyyuu kararra jira waan ta'eef kun waan abdii namatti horuudha kana qofaa miti bar Oromoon duraan ganda gandaan baandiraa dhaabanii fi ganda gandaan alaabaa baandiraa kennanii fi akkuma dhiheenya kana itti qaatafarii jechuudha alaabaa godinaan nu dhaabuu malee wanni biraa tokkollee hin hafne kan itti deemamaa jiru leessanii Oromiyaan biyya bakka jedhamu san irraa godinni biyya ka jedhutti gadi nu buusaa jiran kan jedhu dubbatee ture artisti itti qaatafarii jechuudha viidiyoo dhiheenya kana isinii maxxansi tokko keessatti ni yaadattan jedheeti yaada Oromoon garuu amman tana yeroo akkasitti mataa murame san nuhi kan mataa murame kan jedhu namni hundinuu jechuudha bahaadhi haa kaabaa kibbarraa guutuu Oromiyaa keessaa dallansuu isaa agarsiiseeti jira jechuudha guyyaa lameen kana gadda isatti dhagahame uummanni Wallaggaa kan akkasitti cafaqamaa jiru kan akkasitti mataan irraa murameetiin itti kolfamaa itti qoosamaa jiru san bar yaa jira keenya anama bar waan naan galintu jira amman nama gubanii amma suuraa waliin ka'ume fakkeenyaaf amma injifannoon kun maali amma alaamaa waan kana maali nama fakkeenyaaf mee amma barkaleessa mormamaa ture fakkeenyaaf keessattuu amma haga Abiyyi dhufe waggaa afran kan akkuma isinuu yaadattan harka muraa fi harma muraan kijibaa waan jiramu wantoota gartee durii bargaafa oppodiyoodhaa san bara nu gabboomsitu Robeer Wayyaaneen wantoota hedduu fakkeenyaaf jechoota arrabsoodha gartee maqaa wal xiqqeessuudha garagaraa waan akkanaaf gaalla maal jedhamu kunniin bar dhoorga ture fakkeenyaaf gaafa durii jechoonni kunniin hundi amma hayyamamee akka waan jechuun seera qabeessa ta'ee tokkotti namni waan fedhe Oromoodhaan jecha akkasuma ammoo harkaa fi harma mureen kijiba haga jedhame takka harkaa fi harma muree namni jedhe haga gartee akka wanjalan nyaatitti ilaalamu takka namni Minilik biyya san keessatti akkana godhe jedhe akka wanjalan nyaatitti ilaalamu barammaa bilisiginnaa biitee qofaa fi miti yoo Minilik hin tuuxellee yoo ati fakkeenyaaf Minilik waggaa 100 akkasna godhe jettellee biyya san keessatti wanjala jechuudha hagas takka gahamee jechuudha amma meeshaan fakkeenyaaf sirrii miti hayyee lakki kijiba jedhan fakkeenyaaf amma seenaadhaan wanni sun seenaa waan kaame waan waggaa dheeraati hayyee kan Minilik san soba jedhame inni kun amma kan mataa muramee jala kaamee footoo ittiin ka'amu kan akkasi shallalamu kan ammoo uummanni illee qaanyii tokko malee bara viidiyoo sana tarii agarsiisuudhaaf sooshaal miidiyaa irratti hin hayyamamu waan ta'eef kaleessa illee xiqqashuma sekondii 5 jaha qofa isin agarsiisisanuu sagalee irraa cufe jechuudha musliima na fakkaatan illee alhamdulillah jedha bar amma nu furtanii jirtanii akkasitti shanee ejjeessanii shanee waan jedhu beekisan Oromootti hidhatee yookiin ammoo waraana lolaa jiru isinitti hin fakkaateen yooma waraana ta'ame hin jiru biyya kamillee hin jiru beeke kan mataa namaa muranii osoma waraana ta'e ummata kan akkas godhaa jiran immoo kan gubanii footoo waliin ka'aa jiran ummata kan akkasitti gartee mataa irraa muraniitiin ulee irratti fannifatanii akkasii footoo ittiin ka'an ittiin shallaran ittiin dhaaratan ittiin kolfanii bar du'aayii godhatanii aamin jedhanii
waan sanan beekaa sagalee isin dhageessuun tarii beekaatiin dhiisee seera miidiyaadha cabsa waan ta'eef hin dhiise malee akka du'aayii godhatanii aamiin jedhanii jechuudha. Mee isa kan miilli kan soba jedhamu sanii miti amman tana kun maal kun fakkeenyaaf tahee seenaa keessatti mee jira fakkeenyaaf argitanii jirtanii gaafa wayyaaneen gabroomsaadha ajjeesaadha nama hedduu haala adda addaatiin dararaa adda addaatiin ajjeesaa turan jechuudha. Barattoota garaagaraa namoota adda addaa sababa aabaa ooraa maalidha jedhamuuni akkuma oonaga akkuma shan jedhamu kan oonaga jechuudhaan fixa ajjeesaa turan jechuudha. Haa ajjeesanaa fixan ka gubanii footoo waliin kaamu argitanii jirtanii gaafa wayyaaneedha san jechuudha. Akkasuma gartee kan mataa namaa muranii akkasitti ittiin dhaaratan san agartanii jirtanii bardhoo isaadhaan waan fedhanillee yoo si godhani tarii biyyuma kamittuu dho'isaadhaan wanti adabbiin adda addaa numa jiran itti fakkaata dho'ifatanii jechuudha. Maaliif wanti kun seera ala waan ta'eef biyya itti ammoo akkana godhuun seera ta'e seera alli gaafa seera ta'e amma bara amma biyya san keessatti waggaa lamaa sadiin kana waan kana fakkeenyaaf uummanni Tigraay irratti gaaf duraa kan mul'ataa ture jechuudha. Gubanii waliin footoo ka'uu viidiyoo waraabuu ibiddaan suutu gubatee haaduu rasaasa ittiin qisaasin jechuun nama rasaasaan dhahame suutuma lubbuun keessaa baatu xiyyiitii ittiin qisaasin jechuun uummanni Tigraay irratti kan mul'ataa ture jechuudha. Amman tana yeroo sun xiqqashoo akkas gassas gabbaahee gara Oromiyaatti as ce'anii argitanii gaafa wayyaaneedha. Gaafa wayyaanee kana ka guutuu isaa keessa of hin beeynu jechuun booda kanarraa kan agarre wayyaanee dhiifama warri dura waan kana muuxannoo qabdan tarii yoo argitan hin beekne nuuf bulchaa. Garuu kun waan addaati jechuudha. Isa gaafa milliksan ta'amee hin ta'amne irratti maaliif wal falmuun barbaachisa? Maaliif siida sana irratti wal falmuun barbaachisa? Gahaadha. Nama morma namaa mataa namaa muranii yaa jira bara silaa waan an jechaa jiru kun beeke sirrii miti. Anu jechuun natti ulfaata xiqqashoo jechuudha. Muranii yeroo akkas ittiin shallalamu ittiin kolfamu ittiin sirbamu mukarra fannifatanii yeroo jalatti footoo ka'amu kana waa'ee milik duraaniitii fi maalii miti kan ammaa kuni akkam san caalu harma muraa fi harka muraa jedhamu san maaliif yeroo san keessatti dukkana ture kaa yeroo jaarraa kana keessatti bineensa tokko ajjeeftee ati fakkeenyaaf arraan tan Afrikaa keessatti jechuudha biyya gurguddatan qofaame Afrikaa keessatti bineensa tokko ati paarkii keessatti ajjeeftee hagam adabamta akkamitti lubbuun nama shufeerri tokko bineensi tokko akka hin duuneef yeroo karaa deemu yoo bineensi fuula dura isaa bahee aspaaltii karaa irratti yeroo bahee fireena akkuma namarraa qabu sanitti qabaa jechuudha. Adabbii isaa baqa mirga bineensotaa jedhame. Gadaa kana gaafa san harkaa fi harma murame kan jedhamu san dachaa meeqaan caalaa jechuudha kan ammaa kun jaalannu jiru. Maaliif haala ammaa kana keessa laali yeroo har'an tanaa yeroo addunyaan akka waliigalaatti lubbuun ilma namaa kabajamuu qabdi sababa tokkoon malee bahuu hin qabdu ilmi namaa kamiyyuu mootummaas haa ta'u nama dhuunfaas haa ta'u lubbuu namaa baasuudhaaf mirga hin qabu seera biyyattiidhaatiin alatti lubbuun namaa bahuu hin qabdu yeroo jedhametti akkasitti yeroo lubbuun namaa bahuu qofa bira dabarame seera ala bahuun sunuu seera ala ta'uun sunuu seera ta'e jechuudha. Yeroo akkas viidiyoo waraabamee gallakkifamu yeroo akkasitti footoo firoonti waliin ka'amutti kun kan duraatiin natti fakkaata dhiifamallee naa godha. Duuba dallansuu kun Oromoo haga tokko walitti harkiseeti jira. Haga nutu mataan murame nutu mataan kan murame nuhi malee warri murame sun dabreeti jira. Maaliif homaa reeffi homaa faayidaan qabu kaa reeffi dabree jira dabarfateeti jira. Nuti warra gartee kana ijaan argeedha malee warri dabree jedhee haa caalu hundeessaadha. Akkasii jechuudha. Amma kanaafuu Oromoon bahaadhee haa kaabaa kibbaa sagalee walii ta'aati jira. Duuba rakkoon hamtuun gochisuu kanneessan akkana kun yeroo dhufe haga tokko saba kana ka tokkoomsaa jiru fakkaata jechuudha. Kun waan abdii namatti horuudha. Garuu ammayyuu furmaanni uummata keenya kan Wallaggaa hin argamne jechuudha. Miiliyoona meeqaan bara amma ka du'e dubbannaa miiliyoona meeqaan buqqa'ee beela ammayyuu kaan gara adda addaatitti dheessee ammayyuu goda keessa jira jechuudha. Ka waan nyaatu waan dhuguu hin qabne tarii biyyee sifatee tarii hiddamu kaan nyaatee akkasitti kan du'arraa hafe kana gammaatu ammoo du'aan isaan argamin kana gammaa reeffi isaatu lafaa hin kaafamin haala akkasiisan keessa jiramaa jechuudha. Kanaafuu kun haga tokko Oromoo walii galcheeti jira jechuudha. Waa'ee kanaatiin wal qabatee Jooharar furmaata jedhee kan inni barreesse jechuudha. Galtee kanaa fi furmaanni sadarkaa duraa irratti waboo waliin marii walii galtee fi waraana dhaabuu hatattamaan akka jalqabamu lammaffaa irratti milishaa fi faannoon Amaaraa Oromiyaa keessaa baasuun buqqaatonni akka bakkatti deebi'anii qubatan haala mijeessuu sadaffaa irratti adeemsa nagayaa biyyoolessaa hunda hirmaachisaa ta'e akka furmaata tokkochaatti fudhachuun ammumaan karoorsuun akka qabdan dhaabnee jirra kan jedhudha. Katabbii bal'aa isaa immoo isinis ilaaltanii dubbistan kan Ingiliishiin kan inni maxxanse Johaar yeroo hundaa'u nagayaa ka'a. Tarii namoota hedduu wanti nagayaa kun itti mul'atu dhabuutu mala inni yeroo hundayyuu karaa nagayaa kanaan jechuudha. Innis jaalateetii miti natti fakkaata kan akka ilaalutti wantoota amma godhamuu dandahamu hunda keessaa kanatu karaa kanatu haga tokko uummata kiyyaa fi uummata keenyaa fi haga tokko karaan kanatu furmaata ta'a yoo fakkeenyaaf yookiin hidhannoo jedhamellee yoo qawwee jedhamellee beekinnis yookiin amma akka mootummaan kun karaa nagaan beekne osuma beekuyyuu yoo qawwee jedhameyyuu warri Tigraay meelaa lama akka sadarkaa addunyaatti akkasitti sappoortaa argate sun maal irratti godhame baramma akkuma gartee ka Tigraay san sadarkaa addunyaatitti
harka micciiramee godhamuu qabaadha akkamiin Tigraay waliin fakkeenyaaf jirnaala Tigree eenyu jirnaala eenyusa Geetaachoo waliin taa'amee mari'atamee jirnaala Tigree waliin taa'amee mari'atamee jirnaal Marroo waliin maaliif hin mari'atan waan Oromoo ta'eef tuffatame maali garaagarummaan maali mee garaagarummaan maal isaa fakkeenyaaf Tigree waliin taa'ame Tigree caala Oromoodhaan diina dhugumamee akkuma jedhamu san mootummaa Oromoo kan ta'u taate jechuudha namuu aangoo ofii malee waa'ee Oromummaadhaa quban qabu amma isaan aangoo ofii isiif nama qaluu qofaa kan isaan itti karoorfatan jechuudha kanaafuu Jawaaris wallaaleetii misitan walaalee natti fakkaata Jeneraal Birhaanuu Jeneraal Taaddasaa Warradaatiin Jeneraal Tigree sun Jeneraal Taaddasaa Warradaa waliin taa'ee Jeneraal Marroo waliin Jeneraal Birhaanuu sababni hin teenneef maalinni Jeneraal Taaddasaa bar TPLF illee Geetaachoonis Jeneraal Taaddasaa Warradaatis uummata Tigraay falmadhaa jedheeti Meerkurii baasuuf miti waan addaa waan biraatiif uummata Tigraayiifin qabsaawaa jedheeti aayyoon Tigraay hin miidhamin irratti waan irratti walii galameef Jaal Marrooleen saba isaa bakka bu'ee saba isaatiif kan qabsaa jiruuf akka sabni kun nu jidduutti hin miidhamneef jedhame maali garaagarummaa maali Taaddasaa waliin taa'ame Jaal Marroo waliin taa'amu Tigraay keessa furmaanni haa dhufu aayyoon Tigraay hin ajjeefamini aayyoon Oromoo haa ajjeefamtuudha linni Tigraay kun Tigraay ma waliin du'aa jira waggaa afran kana dhumaatuma jira jechuudha amman tana bal'atee kunoo babal'atee Oromiyaa iddoo hunda gahee aga sadarkaa Oromoo hunda gurra qabachiisee iyyisiisurra gahee jechuudha maaliif wanni Tigraay keessatti Oromiyaa keessatti illee taamuun beeki wanni Jawaar jechaa jiru kanumaa bir waan biraatii miti gaafa hidhaa bahillee gaafa nuti irratti balfaa turrellee Jawaar kanumaadha kan inni jechaa ture jechuudha dhugaadha yaani namoota tokko siin dhagahu jarri kun nagaa hin beeku jarri kun nutuffateeti jira jechuun akkuma jiru ta'e sababa aangoo jaalataniif kaleessa TPLF ergamaa turan arran tana yeroo kophatti aangoo argatanitti bar akkuma rabbii ufsanii diktaatorummaa bira dabranii akkuma rabbiitti ufsanii jechuudha Mallas Ammaan waggaa meeqa caakkaa tureetiin as bahe sun illee sadarkaa kanan ta'e akka amma abiyyi kan akka abbichuu kanatti amma gartee huccuu waraanaa uffateetiin zarraf jedheetiin magalacaa ni kenna Mallas illee hin agarre isaa uffata waraanaa uffateetiin magalacaa kennu jechuudha duuba yaanni Jawaaris kanaaf natti fakkaata meenuma laallaka waan itti aanamu ammoo haalli hammaatee akkanatti suukanneessaan dhufe kuni wanni takkattiin Oromoo mataa walitti qabaa jira duraan godinaan bar baandiraa dhaabanii fi godina wal qoqqoodee Oromooni alaabaa godinaa qabatee jechuudha duuba amman tana tokkummaa isaatti deebi'ee jira dhaamsa obbo Baqqalaa Garbaatii fi tan Ittiiqaa Tafarii takkaa yaadadhe Ittiiqaa Tafarii dhiyootan akkuma isin yaadattan yoo gabroomne waliin yookiin bilisoomne waliin Oromoon godini tokko bilisoomee godini tokko numaan gabroomne kan jedhu ergaa tokko dabarsee ture jechuudha artisti Ittiiqaa Tafarii akkasuma Baqqalaa Garbaatis yeroo gaafa wayyaanee irraa jechuudha yeroo hunda dhaadannoon isaa Oromoon hundi hidhamuu yookiin ammoo Oromoon hundi hiikamuudha inni kaan hidhaa keessatti dararamaa inni kun ammoo lakki ani siyaasa akkasin ta'u jedhee inni kaan Oromummaadha achi keessatti du'aa inni kaan ammoo asii nagayaan jiraatu ta'u Oromoo hundi hiikamu yookiin ammoo Oromoo hundi hidhamuu kan jedhudha duuba kara sanitti harkaanfataa jira suukanneessaan isaan ammoo ittiin afaan qabna jedhan sun Oromoo afaan irraa banaa jira fakkaataa jechuudha kun waan abdii namatti horuudha miidhamnuyyuu kun waan abdii namatti horuudha Oromoon kun ammoo akkuma cirrachaati akkuma gartee Jawaaruu jedhee ajjeesanii fixuu hin danda'an tarii nu tokkoomsa yoo ta'e malee jechuudha achi keessa hayyuu meeqa dhabuu dandeenya nama beekaa meeqa dhabuu dandeenya daa'imman meeqatu dhabamaa manguddoo meeqatu dhabamaa tahee ammoo kun fuula duraaf waan nu tokkoomsu deemu fakkaata jechuudha mee mormiidhaan iddoo Oromiyaa iddoo garaagaraa keessatti taa'ame kana kaa walumaan gaggabaabse daqiiqaa takka illee ga'u sekondii muraasa 10 sekondii 9 jechuudha dhageeffanneetti walitti deebina. Ashabbaarino Faannoon Ajjeesaadha ilmaan keenyarraa Gabareerraa Barataarraa Qotee bulaarraa Barattootarraa Duudhi dhaabbachuu qaba. Garuma,
Hiriirri kun Oromiyaa gara caalu keessatti jechuun ni danda'ama hedduudha. Anis kanuma bakkuma gartee informationa bakka irraa itti hiriirri bahame kanii argadhe qofaadha kanii maxxanse malee hedduudha ammantana jechuudha viidiyooni. Kaleessa harkaa fi harma muramne har'a mataa muramne kan jiru dhaadannoodhaan barattoota yuunivarsiitii. Ilmaa yuunivarsiitii iddoodhaan hedduutti Oromiyaa qofaa miti Gaambeellaa illee agartanii miti nuti uummanni uummata Wallaggaa uummata keenya uummata beeki warra afaan keenya dubbatu miti warruma akka nuti itti cafaqamaa jirudha. Uummanni sun faa uummata sabaan xiqqaati Oromoo qofatu isaanii miidiyaa Oromoo qofaadha kan isaanii dubbataa ture gaafa keessatti Joowar Faahidaa turan sani haalli fokkataan isaan irratti deemsifamaa ture jechuudha. Barattoota keenya rabbiin isaan haatiisuu akkasuma ammas kan poolisiin Oromiyaadha ergaa dabarsee hiriira kana eegaltanii addaan dhaabinaa manatti hin deebisinaa yoo addaan dhaabdan nuufis gaarii miti kan jedhu poolisiin Oromiyaallee ergaa dabarfatee jira. Namoonni hedduu waan kana wal jalaa fuudhaniiti qoodaa jiranii jechuudha. Poolisiin Oromiyaadha kan inni ergaa dabarsee kana gara jabinni isaan gartee uummata keenya Wallaggaa irratti godhaa jiranii fi Oromiyaa keessatti godhaa jiran haga tokko Oromoo mataa walitti qabeeti jira kuni waan nama gammachiisudha. Ani Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatti wal deebinutti nagaan naturaa.